Guyyaa tokko namatti madheen beeku dhala kootti ni maddu ala dhalatteetti ni maddu qobaama koon ittiin dhiphachaa ture. Ammuma koo kana keessa sibiila wayii gashee gaafa inni gaffidu as koo keessaa waan itti dhaga'ame ofii wallaaleen hin gaggabee achumatti narkatti du'en. Asii immoo gara baadiyyaa keessa immoo dhaqii waan lafee kana hin danda'a jennaanini baadiyyaa keessa deemsa sa'aatii 4 deemee namni nageessinaan naqee marfee fudhachuu qoricha fudhadhee dhukkubi kee kunoo naasisaaraa yoon sitti mennaata anaanna unatti minje lakkiin naata innaun jedhiitu sitti men bosan imboona anna boosisuun qabanoo cimaa dhukkuba koo caalnoo ofirraa qaban jedhe. Innaan dhukkubi kee kaanseriidha. Kaanserii Gadameessaadha. Maaliif innaatu innaan cimaa dhukkuba koo caalnoo ofirraa qaba. Innaun jedhe ala nammoo maallaan jedha ilaa akkasitti mataa qabatan irra dhaabate maaloo kuna sitti hin danda'amu. Isaabaatti si barreessina malee dhandha kee keessa faca'e. Gadameessi kee kun asitti ba'uu hin danda'u. Addis Ababaatti si barreessina inniyyuu carariidhaan malee kun meeshaadhaan hin danda'amudha. Waaqayyo gidduu si galeela irra jedhu fayyiteetta ji'a kana moroftee dhugaa baatana jira. Dhuguman ji'a tokkotti fayyaa hin jedhe waggaa 8 miidhadheen ji'a tokkotti fayyaa hin jedhe nan gadde dhugumaa laatan jedhe yeroo na gudefteerini dhukkubi tokkoyyuu hin jiru wuxeetiin hundumti isaa ba'eera. Gadameessi seenakaadha. Yesus ilmi Waaqayyoo jiraataadha. Maqaan koo Alamnestaaliin jedhama. Gandii keessa jiraadhu ganda cattii guuttaadha. Aanaa Gimbiirraan dhufee. Waaqayyo Waaqi jiraataan maal isiniif godhame amantoota akkas baay'ataniif gooftaa kana duratti dhuga baatee akkamii qabdu? Wanta Waaqayyo naaf godhe tun halkanii guyyaatti ulaa kana dhaabadhee aseemee fixuu hin danda'u. Muraasuma saanaasaa Waaqayyo wanti inni naaf hin goone hin jiru. Dhukkuban ittiin dhukkubfachaa ture kana guyyaa tokko namatti madheen beeku dhala kootti ni maddu ala dhalatteetti ni maddu qobaama koon ittiin dhiphachaa ture. Dhibichattu waan namatti matamini waan dhossaadhaan dhibee kanaan rakkachaa ture. Guyyaan mana qorichaa dhaquu sababii dhossaa ta'eef qobaama koon naqa mana maatii koon an dhossan ture namni tokko na duukaan naqu manni qorichaa hundumti isaana dadhabee jennaanini naashinaalii laqamteen naqee wanti kun nyaataan annaasitti ta'e waan sii goonuun gamnu hojiiraa fi qorrarraa of eeginaan jiran galee gaafanii hojii kan itti eeggadhu qorra akka itti eeggadhu hin qabu innisuma sana waan ta'u qorichichisne dhiisu manuma kiimii gimbii taappeellaa itti barraa'e waliin ka'eni asii immoo gara baadiyyaa keessa immoo dhaqii waan lafee kana hin danda'a jennaanini baadiyyaa keessa deemsa sa'aatii 4 deemee namni nageessinaan naqee marfee fudhachuu qoricha fudhadhee namichi kun maallaan jedha inni luka kee nyaatee si fixee seeliin anna keetii dhiiga diimaa si keessaa fixeera utuu adiidha ta'ee kanaan dura si ajjeesa garuu ammayyuu dhukkubni kee kun si miidhaanaan jedheen. Ishi kanaaf maalin godharee jennaan birrii kaffalii ji'a ja'a fi qoricha sii laadhaannaanini ji'a 2 deemeen miidhamuu koosoo hin oolu maaltummoo deemsa sa'aatii 4 na deemsisee qorichaa marfeetti fayyadamadeen itti dhiisee ofirraa dhaabe. Achi deebi'een immoo hospitaala Baaduulaa dhaqee isaan immoo na ciibsanii dhukkuba lafa kanarraa wanti natti hin himamne hin jiru. Neervii qabdaa miilli kee silaa shaannee shakkina naan jedhaniiru garaachi kee baakteeriyaa godhate naan jedhaniiru. Kaleen kee cirracha qabanaan jedhaniiru wanta lafa kanarraa wanti natti hin jiru utumaan kanaan jiru abbaa duulaati immoo riidhaa dhukkuba kanarraa fayyuu hin dandeessu yeroo manni sitti ka'utti kottuu qorichaan marfeedhaan fayyadamanii marfee luqqeettuu koona fixe qorichi keessa koona fixe inna lakkaa mana qorichaa lammaffaa jedheen qoricha aadaa tokko hospitaala Gimbii dhufee isatti hin fayyadamuutti ka'e bakka birriin tokko harkaa dhumeera isaan utuun fayyadamu. Dhibeen nannofadha jedhu kuni akka mucaatti gadameessa koo keessaa ganna dhiibaa isa ganna dhiibuyyuu immoo fasaashiin dhangala'u kuni incincaa qamisii koo keessa gabbee bakkeetti baa lafa gabaa dhaqee taa'ee ka'uu hin danda'u hiriyaa koo keessa deemuu hin danda'u waldaa dhaqee taa'ee ka'uu hin danda'u moodeesiin takkaan dhaqootti hin ba'u kanaan utuu isheen na fayyaddu ammas dhibeen kun jijjiirama natti dhabe. Amma dhaqeeni dhibeen kun jijjiirama natti dhabe akkam naa gootaan jedheen isayyuu tole na fayyaddi amma bakka deefteeritti si ergaa hospitaala Difeendistiitti si ergee waan itti yaalamtu qabdu abbaa duulaa dhaqennaan anoo shuraansii sin qabu birrii sin qabana dhaqi doofteriin akkasumatti si yaaluu kanaatti nan naqee
Dafteeriin na ilaalee anaan kutaa deemsaatti na fuudhee sokkee warra kaaniin gashe. Qubaa kooti isiniin jedheera kutaa deemsaa na ciibsee ammuma koo kana keessa sibiila wayii gashee gaafa inni gaffidu as koo keessaa waan natti dhaga'ame ofii wallaalee nan gaggabee achumatti harkatti du'een. Dafteerichi gabbee maqaa koo waamee alaa nama waamaa namni tokko na duukaan nannee namna lan jiru isaaniyyuu naanii du'anii. Warri neersotii ati dhiiga argitee kassaate nan lakki laphee koo keessaa waan natti dhaga'ame yeroon du'e sanattiin jedheen amma akkamsii godhonennaan yoon danda'ama ta'e yeroon fooyyootti waan natti himtan natti maannaan foon koo sana muree fuudheera bilqaaxxii wayii keessa kaayee shagee kana maccatti geeffadhu macca kilinikii yoo macca sidide laqamteetti geeffadhu naan jenna silayyuu qobaa kootiif niire laqamtee maalittiin geeffadhe siloomaatii qodhessaan jira achii foqoqee ka'een akka nama da'ee ka'etti dhiigina keessaa gad dhangalaa carqiidhaa sanni gudunfe keessaa dhiiginuma dhangalaa achii ka'een foqoqeen baajaaji lixee macca sana gaafa naqu gaafa ji'aa baa'etti gaafa ji'aa eegee dadhabeen ijoolleen koo dawwalanii gaatan dafteeriin iyyuu fuudheen deemneette foon sana amma ji'a tokkotti keesse amma ji'a lamatti eeggadde wuxxeetiin keeyyuu hin badeenaan jette lenammoo Yesuusin jedhe sila suxxeetii koo kana kan dhossaa jiru seexana Allukuba koo maatii koo dhofadhee analte dhofadhee si duwwaatti machaara ammas rakkoo koo si duwwaatti ni madda gidduun agali wuxxeetii koo kana naa mul'isu dhukkuba koo bareen du'aan jedhe amma achumaanii gaafa ji'a sadii nan eege anoo gabaan naqadheen maatii koo dhosseen gaafa naqee gaafadhu keba tokkoppii kaasee naa laattee dafteerii keetti geesse dafteerii koo gaafa sittiin geeffadhu gaafan geeffadhu fuudhee laalee dhukkubi kee kunoo naasisaaraa yoon sitti mennaata anan naunatti minje lakki naata innoo inje itu sitti men bosan imboon anna bosisun qabano cimaa dhukkuba koo caalun ofirraa qaban jiren innaan dhukkubi kee kaanseriidha kaanserii gadameessaadha inni iyyuu asitti hin danda'amu rifeerii laqamtetti sii barreessinaa kennin jedhe maaliif innaatu ennaan cimaa dhukkuba koo caalun ofirraa qaba innoo inje kaanserii saninaan jedhe dhukkuba waa tokko natti fakkaanan shir jedhee mannaan isa naminawu Rifeerii koo fudhadheen galee mucaa koo sila dhossaan jira sangafa maal siin jireenyaan jeena barbaacha dhufe wuxxeetii naa baheera rifeerii naa barreessa balee dhukkubichaan beekuun jedheen ila dhossaan jira ani immoo beekaa jedhe dhukkubi kee qormaata dabarseen naqee beddelleetti irratti kadhachiisee laqamteetti deebina malee laqamteetti sin geessedee an siloo birrii tokko hin qabumniire mucaan koo as na fidee Waaqayyo gidduu sii galeela irra jedhu fayyiteetta ji'a kana immoo dhuftee dhugaa baatana jira dhuguman ji'a tokkotti fayyaa hin jedhe waggaa 8 miidhadheen ji'a tokkotti fayyaa hin jedhe nan gadde dhugumaa laatan jedhe isana sii galu jimaata isaa cheekii godhadhu mana qorichaa galtee yoo cheekii godhatte malee maal innetti dhugaa baatan warramta si wajjin baanee galu referaalattiin darbee nuunoo gana wuxxeetiin waan baay'eetti ilaalamanii guyyaa 2 siree bitannee bakkee bulee dafinoo ba'ee torban tokko fixxee dirqama dhuftee opereeshinii taatanaan jedhe ana kan fayyee beekaa san opereeshinii taatanaan jedhe ammas naasuun keessa koon jiru mucaan koo na era garuu torban galeen fixee dhufee ala nammoo maallaan jedha ilaa akkasitti mataa qabatu narra dhaabate maaloo kun asitti hin danda'amu isaabaatti sii barreessina malee nanna kee keessa faca'e gadameessi kee kun asitti ba'uu hin danda'u Addis Ababaatti sii barreessina inniyyuu carariidhaan malee kun meeshaadhaan hin danda'amu naa barreessin jedhe innaan ammas mucaan koo sumaan deemnannaan galeen deebi'e akkuma daftarii sun harkana kaa'e dhiigi koo akka lolaa gaaraatti ala namoo deesin hin dadhabe wanti uffadhu hin dadhabe in lolaa bakka kooti narra lolaa in taa'u in ijaaju in ciisu in malolaa isan inni lolaa unuma dhagaa bakka laanin an kan ammas waaquma irratti kadhadhu malee Addis Ababaa sanan naqu harka dafteriitti hin du'ooti sila sereen ammas waaquma koo boo'ee irratti kadhadhee gidduu naa galeen mucaan koo galu dhukkuba baattee galtaaree gimbiittafee anqeetti galee rifeerii koo fudhee Addis Ababaa gaafa naqu tokko jennee jalqabnaan wuxxeetii achiitiin waan goonu qabneenii tokko dhanii jalqabanii isa maashinii sana keessa dan ture wuxxeetii dhiigii fi caammaan achi keessattis bakkeettis wanti afe tokko hin jiru kan biyyaa ji'a tokko ji'a lamatti saqataran guyyaa 10 itti dhaabeellamanii isa guyyaa 10 haati koo dhukkufattuudha mana keessa guyyaa 3 duuti jettee silkii banaana akaa sagalee du'a isheetti dhaga'ee jirti afurri koo akkanina keessaa ba'u beekaa adda isheen dhukkufattuu duutura
firri koo dachaanii silkii mabadaanuu kaamale isheen opereeshinii taanaan irraa nafture hin eegu guyyaa beellama kooti laakuu waan guddaa hojjeta guyyaa beellama kooti isa gaadhifna sana kanarraa buqqiseen gittiin godhe dhugeeni qaama kootti dibadheeni namni agarre Yesuus hin jedhe qaama koo kana si tuume miniin jedhe eroon deettiin jedhe dhiiga mucaa koo marrumaa koo keessatti kan dhiiga fuudhee mucaa godhe mucaan na keessaa dhalatutti meeshaan natti hin buune arratuuti narra jirtu meeshaan harka namaa keessatti miidhama inni harki isaan inni itti bu'eeyyuu dhiigi koo dhangalee dhiisuu dide eroonni meeshaan natti buuti lubbuun koo naba gidduu naa gali harka keetiin hodhi qaama koo kan ofuma keetii baqassi ofuma keetii hodhi ati gidduu galedhen barii bahe yeroon naqu defteerini dhukkubi tokkoyyuu hin jiru wuxeetiin hundumti isaa ba'eera gadameessi isheen agaara. Yesuus ilmi Waaqayyoo jiraataadha. Defteerini Amaarinyaa malee hin beeku warra fira koo warra bira ta'antu haasofsiisa maallaan jedheen gammadi kubichi waan tokkoyyuu hin jiru gadameessi isheen agaara siin jedhe defteeriin harka tokko ka'ee na cabbata warri fira akkas na cabbatu mucaan koo gadi ba'ee maaloo duu gammachiisaa warra qeenaa gammachiisaadha siin silkii dawwalu maaltu ta'ennaan dhukkubichi hin jiru jedhanii kadhannichi dhuguma hojjetaadha mucaan koo yeroo na fide sanattillee amantii adiveentistii keessa jira malee amantii kana keessallee hin jiru warra ortodoksii warri maalii sabalatti si geessina hin fayyitu ati jedhani adda tokko deebi'an yalan in hojjeta kadhannichedhan irra deebi'anii isaan hundi isaanii hin galateeffatan. Tole isin dhukkuba kana waggaa dheeraa gidirfamaa turtanii namni Waaqayyoo ji'a tokko booda dhuftee dhugaa baata jedhanii sagalee isinii baasanii kaansarii gadameessaa doktoroonni mirkaneessanii opereeshinii ta'uu qabdaa jedhanii Finfinneetti riifarsii godhan Waaqayyo immoo ji'a tokko gidduutti akkuma dubbate gidduu sii galee doktoroonni kaansariin si keessa hin jiru siin jedhanii sii mirkaneessanii dhukkuba narvii irraa fayyitee har'a dhiigi kee garmalee kan dhangala'u nama gidduu taa'uu kan hin dandeenye kan fooliin jireenyaa sirra hin jirre Yesuus ilma Waaqayyootu mana kana keessatti foolii gaarii sii deebisee si gargaaree si hiikee har'a Waaqayyo si gammachiise amantoota kana dura dhaabbatte gooftaa kanaan maal jechuu jaallattaati? Gooftaa kanaan waan hin godhuuf tokko hin qabu galataa filillee gammachuudhaa galateeffadhaa. Galata baay'ee ilillee baay'ee Yesuus ilma Waaqayyo Waaqa jiraataadhaaf. Isa nama hiiku, isa nama gargaaru Yesuusiif galanni guddaan hin ta'a. Haleluuyaa.